himamee kan hin quufamne kuusa yaada cophee kobbeedhaan barreeffame itittuun mijuun dheebuuf beela baasu falaasamni qaroo ifaajee cimaa boodaan dhifee kunoo guyyaan isaa dhufee keessummoonni keenya kitaaba hawwii fi ittiin eegaa turtan eebbisuudhaaf kan kaabaa kan kibbaa kan bahaa kan dhiyaa eebbisuudhaaf baga nagaan dhuftan isiniin jenna hiigaa. Eebbi kitaaba hiigaadhaa hawwii guddaadhaan eeggamaa jiru kunoo guyyaan isaa gaheeti jira. Alada nu fuulduraa ganama zaalamarraa jalqabee hoteela guddicha dirree dhawaa bii kaapitaalitti firaaf aalii namoonni hedduun bakka argamanitti sagantaawwan qabiyyee garagaraatiin eebbifamuudhaaf haal dureen xumurame guyyicha eeggachaa jirra. Ani kitaaba hiigaa eebbisuuf irratti argamu. Kitaabni hiigaa uraandala torba hoteela bii kaapitaalitti eebbifama. Maal eegaa amma guddaatu kitaaba hiigaadhaa kan Nasruu Qaxalee Ilmaa Nasruu Tushiin yookiin Nasajjiin Hassaniin barraa'e. Kanaafuu namni akka irraa hin hafne afeerraa teenya guddaadha. Ani qoree keessummeessituu kitaaba hiigaa keessaa nama tokko. Eebba kitaaba hiigaaf guyyoota qofaa hafa. Alada fuuldura keenya jiru. Ganama sa'a lamarraa kaasee kitaabni hiigaa hoteela bii kaapitaalitti ni eebbifama. Nuti isi simachuuf qophiidha. Nurraa hin hafinaa. Eebba kitaaba hiigaatiin magaalaa Direedaatti argame. Maarree kana qofaa saganticha bashannansiisuuf baandiin afran qalloo shaggooyyeen dabalamte artistoonni jaalatamoo ta'an isin bashannansiisuuf qophiidha jedhu. Kunnoo bakki itti eebbifamu as bii kaapitaal hoteelitti. Namoonni hedduun keessummootni kabajaa danuun irratti argamu. Isinis itti afeeramtaniiti jirtan. Kitaaba hiigaa eebbisuun hogbarruu afaan Oromoo guddisuudha. Keessummoota eebba kitaaba hiigaa irratti argaman keessaa kantiibaan jaalatamaan dirree dhawaa obbo Kadir Jawaar, hogganaan waajjira paartii badhaadhinaa dirree dhawaa obbo Ibrahim Yusuf, akkanumattuu abbaan qabeenya Oromoo arjaa fi gara laafeessii sabboonaan beekaman obbo Iyyaadataa Juneydii, akkanumattuu artistii teenya jaalatamtuuf beekamtuu bakka buutuu halloo daawwee taate artist Saalihaa Saamii. Kitaabni hiigaan hoteela bii kaapitaal paarkii Alibiraa fuulduratti eebbifama. Sagantaa eebba guddaa namni irraa argamee itti gammadu kan irraa hafe itti sheenaa'u eebba kitaaba hiigaa alada beellamni keenya bii kaapitaalitti. Isin kottaa sagantaa kanarratti nuuf argama.